Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtanii uummata Oromoo keessan fayyaa keessanii maatiin siifan firaa ol jirtu har'a jechuudha handaaqqoo akkasitti jechuudha handaaqqoo lafee hin qabne jechuudha yookiin chicken seeder jedhan jarri isa sana akkasitti muree qopheeffadhee jira shunkurtii qopheeffadhee jira nacci shunkurtii siin kattafamaa qopheeffadhee jira. Timaatimii qunciseetiin jira asimootiin kookembar yookiin kosbaraan jira asimmoo zubaadeen isaanii jira zubaadee kanaaf jechuudha kanallee ni gattaa'udha jechuudha zubaadee fi timaatimiin kun walitti daakama jechuudha walitti asitti ni daakanii har'a waxii otoo wannoon itti naqamin jechuudha otoo bishaan itti naqamin Saluunat roob jedhanii yookaan immoo waxii aananii jedhama jechuudha. Timaatimii kanaa fi zubaadeen walitti daakame akkasittiin hojjedha jechuudha. Shunkurtii kana asitti qopheeffadheetiin jira. Asitti immoo kammoon kan noonnoon jenne jechuudha kan hin daakamne shunkurtiidha. Nacci shunkurtiidha. Isaan kana kaawwatee ittiin hojjedha jechuudha. Distii asitti qopheeffadheetiin jira. Asitti mootiin handaaqqoo nan xabbasa jechuudha dura. Nama walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha handaaqicha nan xabbasa qimamii xiqqootti godhee asimmoo kosbaraan kun boodarra kan itti godhamu. Walumaan ilaalla kamii har'a waxii zubaadee. Asitti keerii paawudar kan jedhu kan itti godhadheetiin jira. Xiqqoo zayitoon itti godheetiin jira jechuudha. Akkuma isin jedhan handaaqicha nan xabbasa jechuudha. Akkasittiin walumaan ilaallaa isin jedha kan hirriyyuu deeminaa dhageessanii jirtu. Keeriin paawudar isa kanaan kan hojjetamu jechuudha. Handaaqqochis nan godha boodas xiqqoo natti nan godha jechuudha. Keessi irdiillee xiqqoosi irdii fi isa kana qofa kana fayyadamu jechuudha. Irdii fi tarmirakii way ingiliffaa silaasaniin dubbisanatti taafashu irdii fi isa kana jechuudha kana nan fayyadamu handaaqqootti kana nan itti godhannaa maajii xiqqootti gateetiin jira noosisaa jechuudha. Akkuma baay'ina isaa akkasinitti hojjetanidha jechuudha walumaa galatti. Akkasii amma gara xabbasaatti neema jechuudha. Akkuma argaa jirtan ho'eetiin jira. Akkuma argaa jirtan handaaqqoo xabbasaatiin jira. Innaa isaan xixiqqeessanii waan jaalataniif jechuudha xixiqqeessee kanaan hin xabbasee warra mana kanaa handaaqqoo guutuu isaa hin jaallatan sibirii irra jaallatan yeroo mara jechuudha. Osoo handaaqqoo kan ta'e immoo baay'ee bareeda jechuudha. Miila ishii faana bakka baay'ee mi'aa ture wadeetti jechuudha osoo isaan hojjetan jarri kun hin jaallatan. Akkuma mana akkasiin hin jedha. Walumaan ilaallaa isin hin jedha. Maa ergayyuun deemna isinis akkamitti wajjin qaba. Akkasii yaamata akkasitti akkasiin jira. Amma asitti immoo timaatimii akkuma argitan sana kukkuteetiin jira. Kukkutee achitti naqadheetiin jira. Yeroo lama daaka jechuudha asittis kukkutee jira. Zubaadeen jira. Zubaadee kanaan walitti daaka jechuudha. Bishaan ittiin godhamu jechuudha waxicha booda lasittan argisiisa. Zubaadee fi timaatimii kana wajjin daakamee booda irratti naqama jechuudha. Innaa wannoon isaa xiqqoo waan ta'eef yeroo lama daaka jechuudha fakkeenya. Argaa jirtan timaatimii muree jalatti naqee jechuudha mummuree akka maashiniin kun waan jedhutti timaatimii kana immoo jechuudha wannoo isaarraa quncisee kan jechuudha qola isaa jechuudha. Asiin jedha waxii bareedaa isaa ta'a. Walumaan ilaallu ta'a jechuudha. Kana nan gaafa jechuudha. Durratti akkasiin hin eeyyine.
timaatimii fi zubaadii yookiin roobiin isaanis walitti daakame akkasitti daakameetiin hin jira jechuudha. Akkasittiin daafaa si'a lamaan daaka kun jedhe waan bishaan ittiin naqamneef jechuudha. Waxichatti bishaan ittiin naqamu. Asitti zayitii naqadheetiin hin jira. Zayitii qofa jechuudha duubasaa. Achiin immoo nacci shunkurtii adii jechuudha. Shunkurtii adii harkumaan fattafaa hin daakamu. Xixiqqeessaan daakeetiin hin jira jechuudha. Walumaa ilaallata. Yaa waxii zubaadee waxii bishaan ittiin naqamu. Shunkurtii adii jechuudha. Hirbitan handaaqoon koofnaa bilchaataatiin jira. Handaaqoo xixiqqeessu kana mureessumaan isin jira jechuudha. Isaan hin jaallata waan ta'eef. Isin sidir akkasii isa jaallata jechuudha jaratti. Shunkurtii adiidha isin jala. Akka daakamuun barbaadani harkumaan bakka xixiqqeessitee murteessuudha. Isin jala. Nama kamuun kanatti naqachuudha. Kamuun kan hin daakamne jechuudha. Sirriin shunkurtii. Kana sirriitti xabbafama. Shunkurtii soobisaa walumaan ilaallachuudha boca. Kun akkasittiin shunkurtii gubatan ta'in amma waan akkasitti baqqaa bilchaateetiin hin jira. Kaza cherry powder xiqqootti godha jechuudha. Isuma kanatti hin jedhe isaan cherry powder. Pasti mana, pasti namo erdi, kaza maji. Mau untuk buat apa konjer itu akan nanti kesannya tidak akan nanti saya handaaqoon kootis naannoo akkasittiin baasetiin hin jira. Timaatimii fi aannan walitti daakessan jechuudha. Yoo timaatimichi sirrii bilchaate ganaa ammallee tokko daaketti naqa. Kun isin jedhe bishaan itti naqamu sirriitti akka bilchaatetti jechuudha. Handaaqoo kophaatti xabbasee jira waan ta'eef inni sun immoo maal taasisanii booda yookaan bakka inni kun timaatimichi kun sirriitti bilchaate jedhe itti godhama jechuudha. Inni dhumarreetiin hin jira. Aannan garuu daakee si'a tokkotti hin dabala jechuudha. Argitanii sirriitti bilchaataa jira. Kabira daakeetiin hin jira jechuudha. Naqaa jechuudha isaan. Bishaan ittiin naqamu jechuudha. Karas inni sirriitti hoggaa bilchaate. Timaatimii sirriitti hoggaa bilchaate handaaqoon yaa ofuun isaati fuulee jira waan ta'eef ittiin naqaa jechuudha. Kanarra waxii aannanii jedhama isin. Walumaan ka ilaallu ta'a. Walumaatti afaana turaa isin jedha. Kun immoo loomiidha jechuudha. Loomii gurraacha yaa shittaadhuma malee yaa biraatti. Kasbaraa kan immoo boodatti godhaa akkasitti muree tola lafa kaayyadheetiin hin jira jechuudha. Akkasii akka bilchaate taa'aa.
akkasitti waxii handaaqqoo keessatti naqeetiin jira. Handaaqqoo jechuudha lukkuun dura xabbasee sitti naqeetiin jira. Akkasitti immoo bilchaachatiin jira xiqquma hafee isiniin jedha. Waxiin wanta kana fakkaata jechuudha. Waxiin aannan argitan baay'ee tokko mi'aadha yeroo bishaata jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jedha. Isinis hojjefadhaa fi nyaadha. Isiniin jedha bakka akkuma isiniin jedhe timaatimii fi aannan walitti daake sana itti naqeen bilchaate akkas ta'e erga ka'een boodan wanno itti naqee jechuudha. Foon handaaqqoo durumayyuu bishaatee jira waan ta'eef bakka ammasota jedheen bilchaata dhumarratti khalaas isa kana qofan itti naqe jechuudha. Kana fakkaata achuma ruuzii affeelanii feetan ruuzii nyaadhaa feetan qixxaa nyaadhaa. Kana fakkaata isiniin jedha. Waxiin aannanii bishaan ittiin naqamu jechuudha. Kanuma wannoos timaatimii iyyuu aannan wannoo qabamee ture bishaan isaan akkasitti bishaataa isiniin jedha. Amma bilchaateetiin jira isiniin jedha. Amma khalaas dhufanii isiniin jedha ka dhuftanii nyaattan. Kasbaraa sitti godheetiin jira. Khalaas bilchaatee jira jechuudha hundi isaati. Waxiin aannanii kana fakkaataa. Sanillee hojjetadhaa fi nyaadhaa isiniin jedha. Khalaas bilchaateera jechuudha. Kaza bakka akkasitti ittuma qiccaneetuma nyaachuudha jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko mi'aashe yaala tilaa isinis mana keessatti isiniin jedha. Ruuziinis bilchaatee jira. Akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kaza turtii gaarii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo nagaatti naa tura isiniin jedha. Like share gochuu ammoo hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif jira. Bakka jirtanitti nagaa naqxaa. Like share gochuun ammoo nu jajjabeessuun isinitti haa baratuun isiniin jedha. Turtii gaarii bakkuma jirtanitti nagaa fayyaa naaf ta'a isiniin jechuun jaalladha. Maatii bosonaan jaalladha. Yaa uummata keenya kun dhumarratti bishaateetiin akkasittiin ruuzii wajjin nyaatamaa jechuudha. Kun immoo daakus ishee nama guddatan jechuudha godhachuu dandeessan. Kun isiniin jedhe bishaan ittiin naqamu isiniin jedheen jira. Waxii baay'ee mi'aa akkasitti ruuzii wajjin nyaatamu isiniin jedha. Ishee nyaata akkas isiniin jedhe daakus filfil hot sauce naqotta nyaannaa isiniin jedha. Ishee kana fakkaataa isiniin jedha waxiin keenya dhumarratti baay'ee mi'aa.